Tole, baga nagaan gara chaanelii YouTube Mr. Yohaannis Addeetti nagaan dhufte. Akkuma agartu chaanelii kanarraa afaan Ingilizii baratta. Kanaaf dursa subscribe ishee jettu tuqi hin darbin. Tole, har'a kan nuyi barannu akkamittiin eeyyama gaafachuu akka dandeenyu, akkasumas akkamittiin eeyyama akka kenninu yookiin immoo eeyyama kana akka dhowwannu waliin baranna. Kanaaf sirriitti na hordofi, na wajjin bu'iitii shaakali. Good. So, to ask for permission, we use different expressions. Maal jechaan jira? Eeyyama gaafachuudhaaf ibsamoota garaagaraa fayyadamna. Har'a ibsamoota baay'ee gaggaarii ta'anii fi kan si fayyadu jedhu si qabadhee dhufeera. Kanaaf na wajjin shaakaluun dirqama keeti jechuudha. So, we can say to ask for permission, can I please? Can I please? Kana jechuun maaloo akkas gochuu nan danda'e jechuu keenyadha. Wanta gochuu barbaadnu sana can I jennee gaafa maaloo akkas gochuu nan danda'a yookiin gocha kana raawwachuu nan danda'e jechaa jirra jechuudha. Kanaaf kan sirraa eegamu amma fakkeenyaaf barsiisaa kee eeyyamsiifattee gara bakkeetti gadi ba'uu yoo barbaadde maal jechuu qabda jechuudha. Can I go out please? Can I go out please? Maaloo gadi ba'uu nan danda'a jettee barsiisaa kee gaafatta jechuudha. Ergasii booda barsiisaan kee waan ati amal qabeessummaa yookiin politeness please jettu agarsiiste kanaaf eeyyama sababa wajjin si kennuu danda'a jechuudha. So, another expressions to ask for permission, may I please? May I? Yes, may I please? That means it is the same with can I? Please, you can use interchangeably. Kan biraan iddoo can I jettu sana may I jettee gaafachuu dandeessa. Garuu wanta ati raafachuu qabdu please ishee jettu biraan hambisin. Sababiin isaas isheen amal qabeessummaa yookiin politeness agarsiisti waan ta'eef. So, may I please? Look here. May I open the window please? May I open the window please? When we say may I open the window please, that means you want to open the window and you want to ask permission for someone who will allow you. Nama eeyyama si kennuu danda'u sana foddaa banuu yoo barbaadde akkuma ittiin calliftee kaatee dhattee yoo bante namni sun sitti qabamuu danda'a ta'a. Tarii amma daree keessatti tu barachaa jirtu gatii sitti bulluqee fi foddaa yoo kaatee bante barsiisaan kee waan ati jeeqaa jirtu fakkaatee si adabuu danda'a. Kanaaf kana jechuu caalaa maal jechuu qabdaa barsiisaa keetiin akkaataa deemsa mana barumsaa keessaniitiin yookiin harka kee kaastee may I open the window please yoo jetteen barsiisaan keessa jiru maal jechuu keeti foddaa banuu nan danda'a maaloo jetteen jechuudha. The other we can ask permission saying do you mind if I isheen kun waan addaati akkas jechuudha. Yoon kana godhe natti qabamtaa natti hattaa'oo yoon kana godhe isa jedhudha jechuudha. Namni tokko tarii wanta nuyi goonuu taa'uu danda'a waan ta'eef yoon akkas godhe fakkeenyaaf namni sigaaraa xuuxu tokko yookiin namni suusii isaa qabu tokko suusii isaan godhatinaa namni suusii qabu tokko maal jechuu danda'a jechuudha. Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Yoon aarsee natti aartaa? Iddoo waan akkasiin eeyyamamni ta'uu danda'a iddoo garaagaraatti akkasitti gaafachuu dandeessa jechuudha. Yoo namni sun eeyyee nuun jedhe yes yoo nuun jedhe maal goonu jechuudha. Gochaa sana gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf wanti expressionota akkasii illee fayyadamuu dandeenya. Iddoo kanaatti ammas maal jennee dandeenyu would you mind if I? Would you mind if I? Kana jechuunis natti aartaayyuu yoon akkas godhe fakkeenyaaf nama tokko eeyyama malee ol galuu yoo barbaade would you mind if I enter? Would you mind if I enter? Kana jechuun yoon ol seene natti gaddi taa'i. Kanaaf kanallee gargaaramuu dandeenya jechuudha. Is it okay if I? Yoon akkas godhe hin ta'a jechuudha kun immoo. Yoon akkas godhe hin ta'a gaariidha yoon akkas godhe. Fakkeenyaaf iddoo namni taa'aa jiru tokko dhattee
Is it okay if I sit here? Yoonas taa'e naaf eeyyamamaa? Hin taa'u. Gaariidha yoonas taa'e. Then namni sun si deebisuu danda'a jechuudha. So these expressions are the ways we ask for permission. So once you have to repeat after me. Meena dudduubaan jedhi meel tokko. Can I please? Again this example. Can I go out please? Can I go out please? Very good. May I please? Repeat it. May I please? Okay. May I open the window please? May I open the window please? Very good. Do you mind if I? Do you mind if I? Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Very nice. Other, would you mind if I? Would you mind if I? Would you mind if I ask you something? Would you mind if I ask you something? Good practice. Is it okay if I? Is it okay if I? Is it okay if I sit here? Say it after me again. Say it loudly. Is it okay if I sit here? Wow, good practice. So next to this one, I'm going to show you how you give permission, or the expressions of giving permission and refusing permission. Kanattaan sudhaan immoo akkam jennee eeyyama akka kenninu yoo namni tokko eeyyama nu gaafate afaan kanaan yookiin immoo afaan ingiliziitiin eeyyama yoo namni nu gaafate maal jennee kennuuf akka dandeenyu yookiin immoo dhowwachuu akka dandeenyu walii wajjin ilaallaa jechuudha. At the beginning we will see giving permission. Giving permission. So look here. If someone asks us saying, can I or may I please, we can respond or we can give the permission if we are happy to give that permission. We need to say, yes, you can, or yes, you may. Yoo fedhii godhanne eeyyama namni tokko can I jedhee nu gaafatee fi may I jedhee nu gaafate kennuudhaaf fedhii yoo godhanne akkas jennee kennuufii dandeenya jechuudha. Yes you can. Eeyyee gochuu dandeessa. Yookiin immoo yes you may. Kunis eeyyee ni dandeessa akkuma jechuuti jechuudha. Fakkeenyaaf asitti maal jenne? Can I go out please? Yes you can. That means we are allowing. Kana jechuun maal jechuudha? Eeyyamaa jirraa jechuudha akka namni sun gadi ba'uuf. May I go out please? Yes you may. Still we are allowing. Very interesting. Kanatti aansuudhaan ammas maal jechuu dandeenya? Sure, go ahead. Say it with me. Sure, go ahead. Baay'ee gaariidha. Kanas jechuunis eeyyee godhi siif eeyyamameera jechuudha. Sure jechuun eeyyee sirriitti raawwachuu dandeessa si eeyyameera akka jechuuti jechuudha. So waan barbaade yookiin expression barbaade namni barbaade yoo nu gaafate jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Sure, go ahead jennee deebisuu fi dandeenya jechuudha. Baay'ee namatti tola. So karaa gabaabaa immoo akkasumas maal jechuu dandeenya? Sure, sure jennee eeyyamuu fi dandeenya jechuudha. Or maal jechuu dandeenya? No problem. No problem. Now no problem. Very good. No problem. Kana jechuun rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Kana jechuun godhi jechuudha. Gochaa sana godhi yookiin yoo raawwatte rakkoon qabu jechaa ni jirra. The other, please feel free. Kun expression kun baay'ee namatti tolti. Please feel free. Please feel free. Waan gootu sanatti tuutti hin dhiphatin raawwadhu. Ansatteen qabamu jechaa ni jirra jechuudha. Good. There is another way to refuse permission. Karaalee biraa immoo karaa ittiin eeyyama dhorkannu sababaa wajjin karaalee sadan tokko ilaalla. As you can see here we say no
please don't. Lakki maaloo hin godhin. Namni tokko fakkeenyaaf yeroo ati waan tokko gochaa jirtutti yeroo ati ariitiidhaan yookiin meeshaa tokkotti fayyadamaa jirtu tokkotti itti fayyadamuu yoo nuun jedhe no please don't jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo no you can't, no you may not jennee olkachuu dandeenya. So no please don't jechuun lakki maaloo hin godhin. Argasiin booda maaliif dhufe? We can say no please don't, no please don't. That means don't do it. Another, I'm sorry but that's not possible. I'm sorry but that's not possible. Or we can refuse saying I'm afraid but you can't. I'm afraid but you can't. So as you can see here, the expressions of refusing permission, these show that the politeness in polite way. When we say I'm sorry, I'm afraid, they show the politeness. So we need to be polite when we refuse permission. This is less polite, but these can show the politeness. After we say this one, it is better to express the reason why we are refusing. For example, if a student of grade 3 who has homework asks us to play, for example, Dad, please can I play? Having what? Homework. So the father must not allow this permission. So to refuse this permission, the father may say, no you can't, first you have to do your homework. Or no please don't play, or please don't, since you have homework. And the student or the child may ask saying, may I play after I did my homework? We can say sure after that one. So the person refreshed his mind and showed us what we have to grant based on the reason. So we have to have reason to refuse the permission. Very excellent. When we say also, we can refuse saying I'm sorry but that's not possible. Okay, he said I'm sorry, I'm afraid but that's not possible. Or but you can't, because of the reasons behind. I hope you understood well how we ask for permission and how we give and refuse permission. So after this class, I hope you will use the better or the best expressions to ask for permission and to allow and to refuse permissions. Thank you so much. Don't forget to invite your friends to this class. Have a good time. See you. Bye.